kubbaa miilaa irraa dubbanna. Kubbaa miilaa waan amma ummata islaamaa guutuu shaagalee irraa tokko. Warra xiqqoo gara siyaasaa irraa achi deebinee kubbaan miilaa haala akkamitti namaan jirti irraa dubbachuu barbaanna jechuudha. Torban kana keessa guyyoota lamaan dabre kana keessa nama miliyoon tokkotu ka muslima ka arabaa keessaa biyyoota khaliija arabaa keessaa nama miliyoon tokkotu khaliija arabaa irraa biyya Ameerikaa deemu jira. Nama miliyoona kana hangam takka baasii baasa guyyaa 15 kanaaf maal isin fakkaata? Beeytonni itti gatta'aniiti ilaalanii xayyaara meeqaan murataa, hoteela meeqaan bulaa, nyaata bakka akkamiin nyaataa, tiraanspoortii meeqa baasaa, waa hunda fidanii nam tokko doolaara Ameerikaa 11,000 baasaa jiran. 11,000 kana fuutee hogga miliyoona saniin dhoyte gara doolaara Ameerikaa miliyoon 11 deema jiran. Maal inni waliigalaa jechuun isaan baasan. Har'a obboleeyyan keenya ka Gazzaa jiran haala akkamit jiran? Sharaa keessa jiran. Sharaa kana hoggaa garii qilleensi dhufee gubbaarraa kaasa. Ijoolleen aduu keessa rafti. Halkan dhufee qilleensi kaasa. Ijoolleen halkan qabbana keessa rafti. Ummata kanaaf hangam takka yaadan qaama tokko jarri kun isaanii wajjin. رسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد ننجا. eenyummaan sun eessa jira? Obbolummaan sun jara kana wajjin jarri kun numa qaba? Waan nama ajaa'ibsiisu. Itti gaafatamaan kaampanii nyaataa aananii fi buskutaa fi waan adda addaa tabaaftu ta Imaaraat hoogganaan tokko ka kaampanii sanii maal jedhe? miliyoon 170 fuqaraa Israa'eliif kennaa harka qalleeyyii Israa'el qofaaf. Sadarkaa tana jirra nuti. Zamana Abdallah bin Ubayyi caalama keessatti islaamummaa dura dhaabbatu jechuudha. Nama aduwwii islaama gargaaru. Zamana kana keessa jirra. Gara biraatiin waan biraataniin xiinxalee waan ajaa'ibaati jira. Ministeerri dhimma biyya keessaa yookaan dhimma biyya keessaa ka Turkii Mustafa Tashifit Shijaniin Mustafaan kuni jazaahullahu khayra umrii isaa rabbi haa dheereysu maal jedhe? Ani hawwiiniin an qabu guyyaa tokkollee taatu umrii tiyyarra hangam Beeytal Maqdis hoogganuu rabbinan ajjeesinii jedhe. Aangoo guyyaa tokkollee fi yoo rabbinaa kenna. Dubbiin takkittiin tun caalama Yahudaa addunyaarra jirtu hunda kaafte. Maaliif kaafte? Tokkummaa ummata islaamaa hamileen ummata islaamaa tokko tahuu kana waan beekaniif Yahudonni guutuun addunyaarra iyyan akkamitti kana ja'a? Akkami waan akkanaa jaajanii ka arabaa ka sila afaan tokko isaanii wajji dubbatan ka rasuulli naannoo isaaniiti biyya isaanii keessaa ergame kunoo maallaqa geessuuf achi dhaqee maallaqa achi kennu jira. Kuni ka Turkiidhaa maal hamilta jennaan guyyaa tokkoon sila bulchuu fedha jedhe. Beeytal Maqdisuma kana ani osoon guyyaa tokko bulchee hiike. Wallahi hawwitee rabbi bakkaan si haa ga'u jennaan. Warra akka keetiillee hawwi kana qabu rabbi umrii haa dheeressu rabbi haa heddummeessu jennaan. Baarakallahu fiika jennaan. خنافوا أحبابنا الكرام حبيبين تيجي بكل تجروا تنا بكي إسان جيرانيس تنا خنافوا والمدال شفني لالوك أمن نمني إيمانا هانغمت إديم تولي في كيساك أبو وان كان قد انتلا لالا هوري الربا سن كان الرقافة من منقافة من الرقافة من هورينكو ويفت إيتيتين بافتا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه يا ربي بكبؤوا إسنقول إجيك أبيني خانا خيست خنافوا أمني خني خسارة قد خيس جراني عرمني بكدر الرائق لم سند ديب أجرا وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء والسلام عليكم ورحمة